وانياتو أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورحمة الله وبركاته. يويا إيمان رمود آخر بيا خيسا في بيا باجر تمرت خيسانو duraan dursee kan maatii keenya taatan sheerii fi laayikiin gargaara kan maatii keenya tahin maatii keenya ta'uudhaan sheer laayik godhuu hin dagatina isiniin jenna. Waan ajaa'ibaa waan gaddaa ilmaan Oromoodhaa akkatti karaa kana miidhamaa jiran ilmaan Oromoodhaa akka karaa kana dhumaa jiran yaa Oromoo waliidhaama namni keenya asiin dalaganna jee yaa'aa jira biyyatti warra isaanii dirraa jira jechuudha. Nagaan biyyaa bee du'aanfaa biyya galata akka gubatee akka malee ta'e jechuudha ni gartame. Karaa kanarratti Oromomaatu Oromoorra roorrisaa jira maallaqa irraa buufna jee Arabaa wajji walta'e ni gardan fiidoo tanaas obboleeyyan kiyya waan tana walii sheer godha akka namni biyyaan baane namni yoo biyya keessa taa'ee dalagatees keessumaa bahan biyya deemaniitii miti rabbi yoo si doorsite biyya keessattu yoo tattaafatte jiruun firraa jijjiiratte sii dabartii tana beek nama kiyya deddeemtee dhiiga saree godhin asin namni keenya karaa kana dhumaa jira Oromomaatu walirratti akkuma wal duru jiraniin maallaqa walirraa buusaa jiran Arabaa wajji wal ta'anii nama keenya karaa kana gataa jiran ilma namaati viidiyoo tan agartan ilma namaati akkana dhumaa jiru kun olaalaa ni akam si gono وانياتو أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. mucaan isin suuraa isii argaa jirtan tun biyya Arabaa keessatti sidhaa lubbuun isii bahaa jiru muka jalatti ijoollee reetti isanitti dhaqanii akkasitti gaggaafachuudhaaf illee lubbuun isii dafee bahee laakiin sagalee isii wanni dhagahan irraa arsii akka ta'e hin gaafate himtee jirti gololcha arsii gololchaati jette arsii gololchaa warri beektan maatii isii biraan gahaa maqaan isii caaltuudha jettee hanganuma qofa dubbattee lubbuun isii bahee duutee jirti muka jalatti qoonqoodhaatu ajjeessaa jira jettee bakka hanganuma lubbuun isii bahee kanaafi namni beektan namni maatii isii beektan warri arsii gololchaa namni beektan asumaanuu viidiyoo tana sheer godhaatii maatii isii biraan gahaa yookaan nama isii beeku biraan gahaadha maatii isiif illee rabbi sabbarsiise sabrii rabbi haa kennuufi. أرسي قولوا الشاتي لكم سبيا بيتا بيتا أمانة مندن ديتا مندن لبونا نكبتني ni akam si gono وانياتو أي سيف كننا أي إيش waan faayibii haratti namni gadhiisus ni gartaniitu dhalaa karaa kana dhumu dhiira karaa kana duutu ni gartan namaatu kana gataa jira bilaa qoonqoo nama karaa oofaa harratti lammii Oromoodhaa karaa dhumaa jirtu ni gartan kanumaafuu abboleeyyan kee viidiyoo tanaas illaan gatu xumurar laalaadha sheer waliif godha akka namni keenya biyyaan baane ilmi namaa naasuu walii dhabee jira Oromomaatu tokko keessaafuu yeroo ammaatti naasuu walii dhabee jira haqa isinii himna keenyuma karaa kanarrattis nama gataa jira alagaan takka hin jirtu alagaan naman nufixxe hin jirtu Oromootu Oromoo gataa jira jechuudha karaa kanatti adan maaliin jabbii kuma hundattu jechuudha karaa gaaraa kanattis karaa saadaa kanattis Oromoo irra haye yaa obboleeyyan kee biyyaa boodii isaa ijoollee xiqqoo tanaa biyyaa bahaa jira karaa kanarra ijoollee xiqqoo tanaa dhumachaa jira hin gartanii waan faayibii irra deemaa jiran garaan nu gubate nama keenya gataa jira nama keenya amantanii irra obboleessa kee hin amanin tahariiba guura yoo tahariiba guura obboleessa kee nama karaa kana deeme Oromoo hin amanin takkaa wal beeyin takkaa ilma biyyaa teettee dhugaan isinii nama kiyya hin amanina namni maallaqa bareen nama jeesee maallaqa harkachaa jira nama jeefna ja'anii fixee asitti biyya dawwalchiisanii namarraa maallaqa buufachaa jiran kan akkamitti isin osoo garsanii tiyaatan lubbuu teessan du'arraa dhorkaa jira lubbuu teessan du'arraa bararaa jira lubbuu teessan du'atti oofaan jenna ilmi namaa asitti karaa tahariibatti galaafatamaa jira nagayaan biyyaa beheeti akaal godhuloo nagayaan biyyaa beheeti takka miilli cabee takka garaa kana baqeessanii takka akka malee godhan takka du'an jechuudha nagayaan beekee kadu nagayaan biyya deemuun jirtu
yeroo ammaa tana keessatti ilmi namaa maallaqa waan daldalate nama amantanii nama ilayyaa'ina kadalagachuuf nagayaan biyya teessan biyya ni qabdanii biyya teessan taa'aa dalagadhaa loo samaatu yaa oromoo harrattii fi miidhina. Atoo akkamiin ijoollee isaati eenyu maqaan kee? Abda. Abda. Abidda eenyuuti? Abda Faris. Abidda Faris ijoollee isaati? Jimma. Atis Jimmaadha? Hayyee akkasitti eessarraa dhuftan eessatti akka dhukkubsattanii dhuftan? Jimma Gaatiraa Qaxaabiree. Qaxaabir eenyu biraa baatan? Anwaari. Nawwaal biraa baanetan? Hayyee hangamtu akka dhukkubsatte ta'u? Natti cimuun isaa baatii lama. Duraan namaan jedhu ulee manni miidhee malee duraan. Utuma nafsuu baatii lama natti ga'ee garaan kun dhiiga mana yaasaa. Waan tokko bakka nyaata dadhabee nyaanni ruuzii adii kana yeroo natti fidanii nama nyaadhu waan tokko danda'ee ol ka'ee gadi alatti nama nafaasaa. Namaatu ol qabee gamaa gamaa qabee kasi baachuu? Namni waan taatee jechuun ilaalan jiru? Maallaqa buufatanii gitti? Hin buufan. Hangam akka teessan? Ji'a. Ji'a teessan? Ji'a jamaa isintuma immoo akkamitti godhan? Ji'a waliin biraan dhaabbatan. Ji'a isintumani maallaqa buusaa jedhanii? Qoonqoo isin kanani? Qoonqoon hin jiru. Hin jiru jechuudha? Akkanumatti guyyaa tokko isin kanu? Guyyaa tokko gama hin jireenyi fixee mataa waan tokko akka bishaan irra hin buufne miiccannu. Hin dhiqattan hin dibattan hin jiran isin fixee akkanatti jettanii jechuudha? Bishaan dhugaatii iyyuu hin argannu bara dhumne hanga guyyaa 2 booddee malee hin deemu. Dhugaatiin mafaaniitu? Eesuma dhugama ayilaandii dhugaa guuranii ayilaandii boollatti naqanii. Bishaanuma dhugaatiitu isin qaaleessanii asinas sabuu jechuudha? Wallaahi bishaan dhugaatii hin jiru bishaan qoonqootti dhugna jechuudha. Haala kana keessaa dhugaatiin amma dhuftanii geessanii jechuudha dhugaa baay'ee taphatanii. Deemuu dadhabnee karaatti kunuma. Karaatti tokko kuftanii qoonqoon deemuu dadhabdee asitti haftan jechuudha. Akkanatti gaafuma ijoolleen tun dhugaa baay'ee baatee as geessee dhugaa baay'ee laa deemuu dadhabdee qoonqoon kokkoftee asitti haftee. Amma kun haakama keessa jirti. Akkasii shamsuun baasee ijoollee as gabbuusee haakama keessee jirti. Nagayaan biyyaa baatanii isinii fayyaa dhabe isinii akka malee ta'e isinii harki isin cabe isinii miilli isin cabe isinii garaan isin waraaname isinii ijji isin keessaa baate isinii miikaan isin irratti gubame biyya dachaatan inumaa yoo lubbuudhaan dacha'uu waan ni taatee namni du'aa jira jechuudha akkas godhanii nama gataa jiran maallaqa irraa buusaniiti maallaqa eega buufatan nu himaadhaaf nama gataa jiran Oromoon jechuudha kabiraatii maka nama jeesuus Oromootu Oromoo gataa jira dhuga isinii himna nama keenya biyyaa yaa'inaan nama keenyaan dureettanii biyya teessan ta'a dalagadhaa rabbi isinitti haa kennu rabbii yoo obsitee waan qabdu xiqqoo ta'e dalagatte rabbiin barakaa keessa siiqaa imaana dhabuun gaarii miti karaa kanatti imaana dhablummaadhaan takka amma yeroo gaafa dhuunsa wanni kanaan jiru wanni kanaa karan nama qabanii karatti kana mormu hin jiru yeroo teenyaa san nagaa illa barra buute nagayaan deemaa dhufta ammaan tana osoo nagayaan bikka geessuun geenye yoo nama duraa qabaatee namni asirraa kafalees jechuun akka malee taatee bikkuma sanuu akka malee yoo ija dhabdee yoo miila dhabdee ati kuma malee illaa fuutee bikka dheettufanii dheeta nama qabaatee nama maallaqa sirraa buusuu qabaattu nagayaan bikka san hin geessu haqa isinii himna Oromoo nu dhageeffadhaa maa nu dhageeffanne biyyaa yaa'inaa biyya teessan keessa taa'aa dalagadhaa namni biyyaa baheetiin bifa biyya bilisoomu biyya keessa yoo bilisoo fedhe namni waan xiqqoo qabu yoo dalasiise keessaanuma ba'a kun akkamittis min gubne Oromoo arraan tan Oromoon naasuu walii dhabdee jirti haqa isinii himnaati Oromootu karaa kanarra nama gataa jira Oromoo karaa kanarra maallaqaa jecha nama gataa jiran biyya teessanii dawwaladhaa lakkoofsaas kan naa ja'anii biyya tumaa akkasitti jechuudha osoo ilmoon xiqqoon tun du'ee narraa maallaqa kafalaa jettee yituu ilmoo san tumaa maallaqa biyyarraa dachii gurgursanii ijoollee baadilaa jiran yaa obboleeyyan kiyya hundaa oli gartanii walii dhaama biyyaan sossoohina biyya teessan ta'a dalagadha yookiin karaa heeraatiin biyya namaa yoo fedhanni karaa heeraatiyyaa karaan heeraani jira karaa heeraatu irra qallaali waa hundaa'u taarii beektanii nama kana beeyna takka suudii irraa gabbee nu fuudha waan akkana dhugaa fittima akka isiniif nuti arrana namina arroon gabbu'ee namaniin deema ji'an namina kabiyya bar namaa ture karattiin isin gurguradhu waan akkana eegalame
lubbuu teessan iddatti noofina lubbuu teessan iddatti noofina yoo yaa ofeetan biyya namaa kara heeraatiin yaa maaliif takka eega deemte waan silaa baaftee dhufsan sanii waan silaa baaftee kara heeraatiin dhuftu sanii ol baaftan qaamni kee miidhamee sanii ol dachii inumaa dachii illaa dachii illees dabni dachii illees buusanii sanii ol baafta haqa isinii himnaa dhageeffadha nama dhageehaa biyyaa cal jettanii yaa'ina Oromoo namni dhumaa jira namni gartan namuma akka keessaniitti kadhumaa jiru osoo kana gartanii itti yaatan rabbiinu osoo waan takka wanni kun namiidhaa beekuu itti deemtee wanni rabbi irraa homan nu jirtu dhageessanii tamam wanni rabbi irraa homatan hin jirtu waan kanan faayibii irratti waa adda addaa irratti waa hunda irratti harkaa jirtan cal jettanii kana osoo gartanii kana deemtan firaa itti irreettanii kara heeraatiin deemaa bikka deemtan bikka dhaquu feetan heeraan deemaa akaman nama beenettanii habeetan hundi elan deemina habeetan irra oromoo isin beetan kabiyya dur isin biraa beesan jinnaa'ee jira jinnaa'ee maallaqa harkee karaa kanatti isin gootee isin ittiin dabbara akka isinii na godha viidiyoo tana sheer olii godha faffacaasaa waan kana ifuma laaltanii calinjeenaa yoo hadaraa namuurra ergaa maaliif akka namni waan akkanaa kana daawwatee biyyaan baan waan dhugaa himu jirra waan faradaa isinitti himu jiru waan ijateenyaan garuu waan harka keenyaan asin nama mustee faanaqaa jiru akuma naqaa jiru namni miidhu nama karaa kana miidhan lubbuu nasiiba baan dhukkubsatee dhufu asitti hamustee faanaqu hundaa jira waan kana waan ijaan garuu isinii himu jirra waan ijaan hin garre isinii himutu jiru tanumaafu viidiyoo tanaas akka irraa gorfamtan jennee wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh